koodii bilbilli keessan xalafamee yoo jiraate bilbila nama birooti irratti hidhamee yoo jiraate koodii ittiin ofirraa hiittanii fi koodii akkasumas bilbila keessan eenyu akkasiin xalafe ittiin bartan koodii bilbila hunduma isaa koodii hedduun qabadhee isiniif dhufe koodiidhaan kanneen itti fayyadamuudhaaf jalqaba irratti bilbila keessan iddoo ittiin bilbiltan kana keessa ni galtanii koodii kanneen keessaa koodii isiniif hojjatetti fayyadamuudhaan koodiin bilbila kiyyaa kan bilbilli nama biroo na xalafe yoo jiraate ittiin ilaalu star masalaal 61 masalaal godhuudhaan bilbila kanarratti nan bilbila. Haala kanaan bilbilli kiyya xalafamee yoo hin jiraatin haala kanaan naa baasa bilbilli keessan xalafamee yoo hin jiraatin haala kanaan isiniif ba'a koodii asitti isinitti mul'ise kana keessaa koodii isiniif hojjatetti fayyadamaa isin bilbilli akkuma androidii isaatetti koodii garaagaraa qaba waan ta'eef koodii kanneen keessaa kan isiniif hojjatetti fayyadamaa inni biroo immoo bilbilli keessan xalafamee yoo jiraate bilbila nama biraa irratti hidhamee yoo jiraate koodii ittiin ofirraa hiiktanidha. Masalaal 67 masalaal isin koodii kanneen keessaa kan isiniif hojjatetti fayyadamaa kun kan bilbila kiyyaati koodiin kunis yoo isiniif hojjate itti fayyadamuu ni dandeessan haala kanaan ergaa koodii kana barreessitanii ni bilbiltan haala kanaan yoo isiniif ONBG arrest successful jedhee yoo isiniif bilbilli keessan hiikamee jira bilbila nama birootti irratti bilbila nama hidhame san irraa hiikamee jira bilisa ta'ee jira jechuudha yeroodhaan koodii kanneen fayyadamuu ni dandeessan namoonni hedduun mistira namaa baasaa jira waan ta'eef tole hordoftoota keenya viidiyoon keenya irraa kana fakkaata gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa na gaafadhaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa foloo laayik sheer gochuudhaan na hordofaa guyyaa guyyaadhaan barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate tiiktookii kana gubbaarrattiin sheer siniif godha.